rabule bega bombe yaada fooni kulkullu kan taate dubroo maarami duwwaadha nama keessa dubaraa wajjin bule Yohaannis isa warra bakkeessa na wayya warra citeessan Haroo Tiyuub Haroo Tiyuub Haroo Tiyuub isa fiigee wala galemoo isa cubbuu isaatti araara kadhate isa cubbuu isaatti maal kadhate araara kadhate cubbamaa ta'uu isaa dagate namni cubbuun qabne jira gaaf tokko galanni isaa haa ta'utii gooftaan keenya Yohaannis bartoota keessaa Yohaannis waamee Yohaannis jedheenaan amma lama kanarraa qulqulluu deemuudhaa jedheen Phexros fuudheeraadha manaa qaba Yohaannis immoo dingiliidha yookaan qeerroodha anaaf si malee maal jira jedheen namni fuudhee jechuun cubbuun hojjenne jechuudhaayi inni heerumne jechuun cubbuun hojjenne jechuudhaayi cubbuun isa duwwaadha fuudhuuf heerumuun cubbuu miti na dhugaa jirtuyi isaasittuu cubbuu baay'ee jira namni cubbuun hojjenne jiru muka ta'e kan hin aarre nama ta'e kan hin balleessine jira nama ta'e nama dhalate keessaa dubroo maaramine malee kan yakka hin qabne jiru kabajisheedhaaf haa ta'u malee anaaf si malee qulqulluun hin jiru jedhe Yohaannis akkasii eeyotta fakkeesse waaqayyotta fakkeesse bifisaa isa fakkaata roodhaa gooftaa taanee ta'a waan ta'eef isin warra bakkeessa na wayya warra citeessan warra maqidasii galuudhaan waaqama garaa barreetu na dhugaa jirtu duwwaan tokko jedhin ol galla nu warra nukkanu mootaa warra kadaa kunuutaa kanatu waaqayyoo ulfinan laatu warra jiraa battan qulqulluudhaas waliin galinaa jechuu kuumi itti siqeetaa Yohaannis yeroo hundaa'eetti Kiristoos itti siqeetaa iccitii asaasee gaafata gaafa warri kaan rakkatan inni dhoksaati baafi gaaf tokko gooftaa yaada isaa bareeduudha qulqulluun nuyi biyya lafaa kanarraa anaaf si'een haa ta'u inni fudhatu gooftaan ganamasaa halkan abjuudhaani risatiin itti dhufe Yohaannisitti abjuudhaani dubaraa wajjin bule Yohaannis hin baree ganamas ka'ee gooftaan gaafficha gaafate Yohaannis maa jettee galeessa waaqayyo waan irra bule beekamuun beeku beeka maa jettee qulqulluu deemuudhaa jedheen qulqulluun si duwwaadha jedhe maal waaqa kanaaf galannaa ta'u qulqulluu deemu duwwaadha Kiristoos hin duwwaadha namni qulqulluun jira hin jirtu maal akkamitti yaada fooniin qulqulluu kan taate dubroo maaramii duwwaadha nama keessa yoo fooniin qeerroo ta'anii qarree ta'aniyyuu yaadaan namni cubbuu hojjeta waan hojjeta cubbuun karaa sadii hojjetamti yaadaan dubbannaadhaan gochaadhaan jalqaban yaadama bataskaanni kun jalqaba mataa namaa keessatti ijaarame booda matti ijaarame mataa namaa keessatti ijaarame miti ree dizaayinii isaa mataa namaa keessatti ga'e isa booddee waan kana fakkaatu ijaarame cubbuun isutuu hojjetamii yaadamti gaafa kana egaa cubbamaa kanatti araarami jedhee isatu araara qaba jedhee kanaafiyyuu isin warra of tuultanii warra yeroo hundumaa na duukaa yaadanii ulfinaa fi mootummaa koo hin argin jirtan caala nama cubbamaa qalbii jijjiirrachuu dhufeetu caala danuu isaanii kana moorri bariisotaa gooftaarra nama ittisu achi siqaa namaan jedhu hin xureessituu gooftaatti siqinaa jedhu mitiiree firaa namni afaan Oromoo dubbatu qeesiin ta'u ture mitii firaa Ilisa baan egaa qaxaleen maaramii dhaarra kunoo qeessota luboota daakuloota taane kunoo qomosoota keenya nu baay'ate galateeffadhaa waaqayyo akka si qaaduun jettaa turan mammaalla jaaraatte malee namatti hin sittu gubboodhaatte malee namatti hin sittu arra waaqayyo bineensa nu baase galanni isaa haa ta'u achi si qaaduun jechaa turani asiqni amma gaafa nu asiqnu moofii nu baqatan maalli godhe nu dareemoo nama nu baqatu nama bataskaanaan ariinaasa abbaan sangaala amma baasii mana nawwatin nu maal ta'e isaanii dadhabee karaa ol galuu dhabee isaanii illikii namaatti hin galinaas hin galan isinii dhaama waaqayyo garuu araara qabeessa ho'a qabeessadha kanaaf egaa namoonni baay'een cubbamoota ta'uu isaanii utuu hin beekin mana waaqayyoo keessa jiraachaa turani namoota baay'ee dhaga nama kana isaatii waan hin qabneef malee tokko duwwaan isinitti hima nama cubbuu isaa utuu hin beekin cubbamaa ta'uu isaa utuu hin beekin waa faradu seenaa baraa lammataa saamu'eel isa lammataa macaafa saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasaa amma 26tti dubbisa namicha mootii Israa'el ta'e Daawitiin ilaaltu Daawitiin dubartoota baay'ee qaba aangoo qaba qabeenya qaba horii qaba wanti inni dhabe hin jiru
qabeenya raajii dubbachuu qabeenya faarfannaa faarfachuu qaba. Aangoo biyya bulchuu qaba Waaqayyo dhibeera. Kanuma keessaa immoo dubartii namaatti roorrisa. Waaqayyo isaa deebisu. Nama akkasii Waaqayyo deebisu. Jira moo jiru nama akkasii? Jira namni manni koo nagaan jedhe. Jira namni qabeenyi koo nagaan jedhe kan isaasitti dhiisee kan namaatti kan nama uummatu. Haati manaa kan isa hin geenye. Abbaan manaa kan hin geenye. Aangoon kan hin geenye, birriin kan hin geenye, manni kan hin geenye. Nagaa kan hin beekne baay'eedha. Daawit gaaf tokko maal godhe? Utuu ol ka'iinsa mana isaarra taa'ee bashannanu gamoos gubbaatu taa'u haadha manaa nama duula dhaqxee akkuma bara kanaa duulli baay'ata. Haadha manaa nama duula dhaqxee haadha manaa horiitu seenii adda dhiqattu argee maal dubartiin bareedduun kun jedhe. Maal godhe jechaadha? Dizaayinii cubbuu kaafate. Utuun wajjin jiraanne kan jedhu jalqaba yaada. Dubartiin bareedduun ennaan haadha manaa waraana isa horii jedhaniitti jedhani. Maal waraqaa naaf ijaa'e? Sagaleen mootiin ajajama. Galma gahaadha kan fidan. Wajjin jiraate mucaan garaatti hafee ulfoofte. Maqaan nama damanii horii lafa waraanaatii galchaa galee manaa bulu maqaa isaa tadhaamu jedheen. Namoonni tokko tokko ofii nyaatanii nama afaan dhibbuu barbaadu. Jiru moo jiru nama akkasii? Jira cubboo hojjetaniif itti sin waamsisu. Yakka ofii dalaganiitu maqaa sin balleessu. Warra akkasirraa Waaqayyo sin eegu. Daawwitii haadha manaa isaa manaa baay'ee qaba. Tokkitti hin qabu Daawit. Baay'ee qaba. Nagaa jechuun wallaalee haadha manaa roonii wajjin jiraatee roonii lafa waraanaatii fuudhee galee kottuutii dadhabdeetta lolteetta amma sigaa galee mana kee dhageedheen ennaan horiiwwan dide. Amma immoo kanatti malee namitti yoo bakkee bultee manatti hin galleedhanitti ma warri gurra lixxuun ennaani basaas fayyadamati jiranii nama akkasii nama waasumaa godhee akka dabarsuudha. Hojjechuun gaariidha garuu eeggannoo namaa gochuun immoo beekuun gaariidha. Namitti yoo mana bulle bakkee bultee jedhan rakkoon qabu fidaa jedhee nama dhugaatii yoo baase wayinii amma inni funyaanii boottoo baase machooftuu maraatiin immoo waa wallaalti. Amma inni funyaanii boottoo baaseetu dadhabdeettaa galee goottaa koone horiiwwan taabota Waaqayyoo bakkee kaayaa lama naatoo biran bulu. Laphee akkasii Waaqayyo nuuf laata. Gaafa gaafa xiqqata ammallee taaboti mana Waaqayyoo keessa jirti gaafa gaafa cuuphaa taaboti mana bulu bakkee bulu. Namoonni baay'een taabota galchanii mana dhugaatiitti jechuudha. Namoonni baay'een taabota godha ka'aniif meedaa. Dirree irraan bulchanii ta'uu mana bulu. Kanaafidha taaboti Waaqayyoo qullaan bulu kan jedhamu. Duwwaan bulu. Loltoota meedaa irratti dhiisee qabsoo dhiisee taabota Waaqayyoo bakkeetti dhiisee hiriyoota koo dhiisee galee mana koo bulu mootii jedheen. Dhaqeetu waardiyyaa balbalaa bira bule arrasi. Utuu mana isaa buluu danda'u kaayyoo isaatiin bakkee bule. Gaafa kana Daawitiin maa jedhaniin iddoo inni deennaan ajajaa waraanaa naa waamaa jedhee waaman alaa barreesseetu horiiwwanumatti kenne iddoo akkas akkasitti horiiwwaniin dura buusi lama waraana cimaatti diriirsisi horiiwwan aduu jedhe maal haa ta'u aduu jedhe akkuma jiran godhanii horiiwwaniin du'e gaafa kana Waaqayyo raajii Naataan jedhamu Daawititti erge mana isaatti. Nama nu gorsu Waaqayyo nuuf haa ergu. Nama nutti dubbatu Waaqayyo nuuf haa kaasu. Naataan gara Daawitiin dhaqee itti mameera waan ta'eef hafuura Waaqayyoo raajii argee Naataan dhaqee Daawitiin nagaan siifatu akkuma mooyameen jedheen. Biyya kee keessatti waan salphinaa hojjetame jedheen kan waan salphinaa hojjeteedha. Maa jettan? Daawit moo nama biraa? Daawit biyya bulchitu keessatti waan salphinaa hojjetame jedheen. Maaltu hojjetame jedheen? Nama tokko tooraan dhibba qabaa jedhe. Namittiin tokko rakkattu tokko rakkattee oolaa tokko manaa qabdi jedheen. Oolaan dhibbanni qabu suni keessummaan itti dhumnaanitu oolaa isee dhibbaa manatti dhiisee isee tokko sana fuudhee kan isee rakkattuu sanaa qale namni kun maal haa ta'u jedhee Daawitiin gaafate. Harreen isa laattu malee isa maal gootu beektu yeroo baay'ee akkasuma namni keenya. Isa kan namaa malee isa ofii waan hojjetee bule waan hojjetee oole waan barreen gadaa raawwate waan barakaan raawwate hin beeku. Namumatti kuma qabaa oola. Ana cubbamaa kanatti maal godhi? Araarame. Mata duree keenya hin dagatina. Namni akkasii biyya kana keessa jiraannaan jedhe Daawit. Amma fannifamee aduu jedhe. Maal ta'e aduu? Ennaan Naataan inni gaasumaa jedhe. Maal yoo mana olaa qalee?
Hoolaa qaduu kan caalu bari hojjette hoolaan badaamaa itti borbitamti. Hooriyoon haadha manaa tokkitti qabaata haadha manaa 300 ol qabda. Haadha manaa roonii fuutee isa iyyuu mucaarraa godhattee inni immoo sitti xiqqaannaan hooriyoon yakkaan dabaan ajjeesisiiftee dhiiga hooriyoo gara Waaqayyootti yeedheen. Waaqayyo dhiiga qulqulloota keenya fuula isaatti nuuf haa ilaalu. Dhiiga qulqullootaa dhiiga nama qulqulluu dhangalaaftee jedheen. Daawit achumaan kufee gangalatee Waaqayyo namaa galate. Yakkan hojjenne badiin hojjenne. Faarsaa 51 lakkoofsa 5 kaasanii olaatanii yaa Waaqayyo si yakkeere. Yaa Waaqayyo maalan godhe? Dhaphee gaariidhaan Waaqayyotti deeme. Sila garuutu cubbamaa ta'uu isaan badini namni cubbuu kana hojjete maal ta'u afannifamu jedheen. Daawit Waaqayyo waan inni hojjete badii afuritti deebise. Mucaan inni yakkaan godhate hin bidhe. Ijoolleen isaa dhiiraaf durbi walitti ejjen obbolaatu. Ijoolleen isaa lamaan wal ajjeesan obbolaan wal ajjeesaa jira. Ilmi isaa immoo aangoo irraa sari'e. Kana hundumaa kan fide maal? Cubbuu Daawiti. Cubbuu eenyuti? Cubbuu Daawiti. Waan amma dhabamaa jiru kana abboota keenya waa godhee darbe. Waan amma yakkamaa jiru kana nuus ofii keenyaatti dabalachaa irra cubbuu hojjennee cubbuu irraan gurre. Waaqayyo gargaarummaatti nu haa deebisu. Ana cubbamaa jalatti maal ta'e? Araarami. Isa kaanni isheen nama cubbuu isaa himate duwwaan tokko isinitti hima. Saatii keessaniif jecha. Nama cubbamaa ta'uu isaa bare. Saba naannawwee uummatuma walii galaati. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 amma 10tti Waaqayyo cubbuu saba naannawwee na bira ga'eera nan balleessa guyyaa 3 booda jedhee. Maalan godha? Nan balleessa. Yakka isaanii baay'ate waaqa tolfamaa waaqessani. Inni ejjanin turaan ina salphisan ulfina na dhoowwatan nan balleessa jedhee. Yoonaas dhaqi itti lallabeenyaa Yoonaas inni dhaqu jarattiin mataa jabaatti. Jarattiin maal jabaatti? Mataa jabaatti dhaqee itti lallabu jedhee markaba biraa qabatee doonii biraatiin gaafa inni deemu Waaqayyo isa ergunuma erga. Qurxummii galaanaa nyaachisee guyyaa 3 qurxummii keessa bulchee raajii hojjetaadha Kiristoos. Garaa lamaa keessa halkan 3 bula akkasittan isin fayyisa jechuudha. Hiikkaan saba godhe deebisee naannawweedha Yoonaasiin baasee garaa qurxummii keessatti Yoonaas halkan 3 bulee dhaqee naannawweetti lallabe. Baduudhaaf jettuu deebi'aa jedheen. Maal jechuuf jettuu deebi'aa? Gara eenyutti? Deebi'aa jedheen. Sabi naannawwee sagalee kana gaafa dhaga'an guddaadhaan amma xiqqaatti mootiidhaan hojjetaatti sooressa hanga dhiyeessaatti nama hanga jabbiitti saawwa hanga fardaatti lukkuudhaan amma horii gurguddaatti hundumtuu guyyaa 3 soomanii maalirraa ooluudhaaf? Badiirraa ooluudhaaf. Cubbuu isaanii maal godhan hin barani. Tarii Waaqayyo isa yaadanii isaa jedhanii tarii nurraa deebisa badiisa dhufe. Dhuguma yakkineerra dhuguma balleessineerra. Mana mootummaattis ta'e mana lubummaatti. Dhuunfaadhaanis ta'e gareedhaan Waaqayyoon gaddisiifne dheekkamsi Waaqayyoo kanaaf boba'ee. Baduu keenyarra jabbiin haadha seenuudhin lukkuun gayyaatee waan funaannatin haati mucaa dhala seenuusisin mootiin siree isaarra bulin hundumtuu lafa ciisee daanaa mataatti firfirfatee maaloo nuu dhiisii jedhe. Maaloo maal nu godhe? Maaloo nuu dhiisii jedheeni. Waaqayyo Yoonaas tuunni lallabee keessaa bahe Yoonaas deebii imimmaanni fi deebiin ijoollee naannawwee na bira ga'e dheekkamsa itti fide nanni isaa jedhe. Waaqayyoon inni jedhaa galateeffadhaa galanni isaaf haa ta'u. Sabi naannawwee cubbuu isaanii baranii Waaqayyoon araarfatanii. Ana cubbamaa kanatti maal godhi? Haroo Tiyuub. Haroo Tiyuub. Haroo Tiyuub.